Yooyyaa nageenyi badhaadhaa seenaa irratti guyyaa har'aa jechuuf deemna. Seenaa durii seenaa saba keenyaa gara duubaa deebinee ilaalla. Hirmaadhaa muuziqaa kana Alii Birraa booda gara sagantaa keenyaa seenna. Galatooma.
Yoyyaa akkam jirtan nageenyi badhaadha. Hirmaattota keenya guyyaa har'aa kana seenaadhaan wal qabatee seenaa qarooma uummata kuush irraa dubbachuuf deemna. Yeroo hedduu saboonni akka oromoo, saboonni akka sidaamaa, saboonni akka somaalee, saboonni akka affaar kun kuush ta'uu isaaniin dubbatama. Garuu sabni kun duraan eessa ture? Fakkeenyaaf bara waggaa 2000 dura, waggaa asirra gara duubaa deebinee dhaloota Kiristoosiin dura faa maaltu ture? Seenaa Itoophiyaa yeroo hedduu gara duubaa deemamee qaroomina Aksuumii fi kan kana fakkaatetti dubbatama. Qaroominni Aksuum dhaloota Kiristoosiin duubaa jaarraa jahaffaarraati. Jaarraa afuraffaa kaasee jaarraa jahaffaarratti ol guddachaa dhufe. Torbaffaa faa gara jaarraa 8ffaa akka malee yeroo inni ol ka'ee guddatee ture. Haa ta'uti garuu achiin dura hoo uummanni kuush naannoo gaafa Afrikaa keessa maalirra ture? Eessa ture? Qaroomina qabaa yoo qabaate maal ture? Eessa naannoo kam qubata ture? Wanni jedhu xiqqoo duubatti deebi'anii ilaaluun hedduu nama barbaachisa. Seenaa beekuun maaliif barbaachisaa? Seenaa kaleessaa beekuun ardhattis kan kaleessaa irraa dogoggora ture irraa barattee cimina jirullee argitee isas beektee jabeeffattee hegeriifis future jechuun fuulduraaf wanta duraan ture sanirraa waa barattee cimina keetis beektee dadhabina akka sabaatitti akka uummataatti jirullee hubattee dogongoroota turanillee argitee kanaaf milkii fuulduraatiif yookaan injifannoo hegeriif jiruuf si gargaara jechuudha. Maanii fi kanaan dura sabni keenya baroota akkasii waan kana dogoggoree ture. Baroota akkanaa immoo waan kana miidhaffatee jennaan cimina akkana argisiise. Sababa dogongora kanaatiif hanqina kanaatiif kana dadhabina kanattu ture jettee irraa baratte jechuudha. Irraa baratte fuuldura keetis dogoggorri akkasii akka uumamne deebitee waan gootuuf kanaaf barbaachisaa jechuudha. Gabaabumatti asirratti duubatti deebinee laaluun wanni barbaachiseef kana. Uummanni kuush kuni abbaa qaroomaa baay'ee ture. Garuu qaroomi isaa sababa lola tureetiin baduu danda'ee jira. Yeroo baay'eellee qaroomni isaa kun hin himamu. Qaroomni uummata kuush Afrikaa keessatti kan jalqabaa kan matoomaa ta'ullee qorattoonni hedduun kan ibsan ta'ullee keessattuu nama wonderful Ethiopians kitaaba jedhu dursilaa
Dunjee jedhamu. Dunjee Houston namittiin dubartiidha. Katabde irratti ummanni kuushi kun ummata qarooma gurraacha Afrikaa keessatti kan jalqabarra jiru jetteeti barreessite. Keessattuu dhaloota Kiristoosiin dura baroota 1750 haga 1500 titti qaroomi isaanii qarooma guddaa qarooma jalqabaa yookaan ka dursu ture. Impaayera qaban ture. Naannoo Suudaan kana keessa magaalli guddoon Morooyee jedhamtu ture. Yeroo that is a high point jette akkaataa namittiin kun dubbattutti. Yeroo isaan Egypt sanallee mo'atanii conquered yookaan immoo naannoo amma Egypt jedhamu kana qabatanii dhuunfatanii bulchaa turanittu ture. Akkas jettee himti. So isa kana wal qabatee kun ragaa qaba. Ragaan maali? Waan jedhu namni tokko kaasuu danda'a. Wanni jennu kun ragaadhaan deeggarama moo hin deeggaramu? Uummanni kuush kun akkuma jennu qarooma abbaa qaroomaati. Qarooma kana ni qaba ture. Ragaan isaa hoo maal waan jedhurraa xiqqoo duuba deebinee akka uummanni kuush kun dhaloota Kiristoosiitiin dura bara dheeraa gaafa Afrikaa kana keessattuu lafa amma naannoo Suudaanii fi gara Egypt kana keessa turuusaa National Geographic Society irraa gabaasni tokko laallee achi bal'inaan itti deebina. Just Empire Kush eessa akka ga'u. Qaroominni isaanii bara san maal akka ture. Dhiyoo kana Facebook irratti ummata Turkii fi Siiriyaa aanee sadaffaa irratti sibiila fayyadamuudhaan uummanni beekamu ummata kamii waan jedhu tuqee ture. Isaafillee deebii akka gaafiitti gaafadhee dhiisee ture. Isaafillee deebii ka ta'uu danda'u akka ta'uu danda'u asirratti ragaa jiru waliin isin dhiyeessa galatooma. Isa kana hordofaa walitti deebina. Every year, the world produces some 500 million tons of iron. The history of this metal goes back thousands of years. Several ancient civilizations learned to manufacture iron, including the Hittites, whose empire thrived in what is now Turkey in around 1600 to 1200 BC. Later, the Assyrians used iron weapons during their invasion of Egypt in the 7th century BC. In the 4th century BC, the manufacture and trade of iron led to the rise of another empire, Kush, which became a powerful trading center located near the modern-day border of Egypt and Sudan in northeast Africa. Much of Kush bordered the Sahara, but the city of Meroe, in the southern part of the country, was dotted with trees. The people of Kush used this timber to fire the furnaces they used to produce iron. In addition, Meroe had a rich supply of iron ore, the mineral from which iron is made. Meroe was also located not far from the Red Sea, which gave Kush good access to the major trading centers further south. In addition to iron, the people of Kush traded gold, jewelry, pottery, and ivory. Meroe thrived for nearly 1,000 years. During that time, the Kushites developed an advanced society, adopted some Roman-style architecture, and developed their own written language. The Kush Empire also gave women more political power than did most other ancient empires. In fact, several Kush monarchs were women. But just as iron had an impact on the rise of Kush, it also had an effect on its fall. Meroe's economy began to suffer during the 4th century AD. One reason for the decline may have been the loss of forests in Nubia, where trees were harvested to fuel the iron industry. In about AD 350, the neighboring kingdom of Aksum invaded Kush, and the Kush Empire fell. Today, Kush is largely forgotten, but the metal that helped build the empire is still important in all our lives today. Galatooma isa kana irra isinii ibsa.
Galatoma marroon hordottaniif. Akkuma seenaa kanarraa dhagartanii baroota dhaloota Kiristoosiitiin dura jechuun BC, before Christ, after Christ amma nuti bara 2021 jirra. Bara 2000 saniin dura jechuudha. Uummanni kuush gara gaafa Afrikaa gara ol aanu gara naannoo Suudanii fi Ijiptirraa gara kibbaa naannoo kaaba Suudan keessatti naannoo Meroe jedhamuuf akkasuma achiin duuballee naannoo Nubiyaa jedhamu keessa turuu isaa naannoo sanitti immoo mootummaa jabaa impaayera jabduu tokko akka qabaachaa ture, sibiila fa'aa akka tumaa ture, sibiila fayyadamuudhaan akka sadarkaa sadaffaarratti argama ture. Qarooma sibiila tumuu kana addunyaafillee akka gumaache sababa sibiila fayyadamuuf uummata jabaa mootummaa cimaa impaayera cimaa jaarratee bara 100 eega jiraateen duuba dhaloota Kiristoosiitiin duuba naannoo jaarraa Aksumaayitittu cabse jechuudha. Qarooma impaayera kuush kun Aksumaayitiin mo'amee achirraa faca'ee jedha akka seenaan National Geographiin dhiyeessutti jechuudha. Amma yeroo hedduu qaroomni kuush kun impaayera kuush kun dagatamee jira jedha. Ummati kun ummata jeebanticha yookaan immoo originally kaaba Afrikaa kana yookaan baha gaafa Afrikaa gara ol aanu keessatti qarooma beeksisuudhaan beekamu. Fakkeenyaaf wanni kuushi keessaa asirratti akka argitanutti piraamidoota hedduu gara eegaa naannoo Ijipti akka ture keessattuu baroota bara 2500 irraa haga 350 Kush Kingdom of Kush kan cimaa ture jechuudha. 2500 dhaloota Kiristoosiin dura jechuudha. Achirraa haga 350 dhaloota Kiristoosiin duuba. Kuni 2500 dhaloota Kiristoosiin dura. 2500 irraa haga 350 walumaa galatti gara waggoota 2850 jechuu danda'ama. Nearly waggoota 300 impaayera guddaa gaafa Afrikaa san keessatti humna guddaa qabu ture jechuudha. Bulchaa ture jechuudha Kush Kingdom. Akka seenaa garagaraa isin Kush ka jedhu KUSH yookaan CUSH ka jedhuun Google gootanii dhagguu dandeettanii Wikipedia irratti yoo laaltanii jettan Kingdom of Kush yoo jettan seenaa bara uummanni Kush kun naannoo Misraa bulchaa ture, Ijipti bulchaa ture. Achi keessattuu warri fara'oononni gurraaleen Kush gara duubaa akka turan baroota hedduu achirraa gadi dhiibamee ennaan immoo Suudan irratti bara 700 BC Ijiptirraa gadi siqe. Ijiptirraa eega gadi siqeen duuba naannoo Nubiyaa jedhamu Nubiyaa Dynasty jaarratee Kushite Empire Nubiyaa beezii ka godhe akka achi ture. Nubiyaan durayyuu Meroe magaala gudditti godhatee akka ture. Fakkeenyaaf wannin kun piraamidoonni kunin kan Nubiyaa jiru. Nubiyaa jiraatu. Nubiyaa jiru kana qofaa miti qarooma san keessa muuziyeemii irratti ijaarratee warri Suudan muuziyeemiidhaan kan daawwachiisan kun qarooma uummata Kuushiiti. Asirra laali boca garagaraa
boca garagaraa qabu. Boca kanarra yeroo hedduu yennaa laaltanii jettanu naannoo kallachaa kana mootiiwwan ummata kuush kallacharra waan xiqqoo tokko qabu. Inni kuni kallacha abbaa gadaa kan modify ta'ee amma bifa haaraan godhame kanaan wal fakkaata. Xiqqoo boci isaa garagara haa ta'u malee hunda irratti yoo argitan mootota boca hunda keessa waan kana kallacharraa qabu mootonni jechuudha. Ka dhiiraa qofa doon ta'in mootonni dubartiis turan. Fakkeenyaaf tun mootii dubartii turte beekamtuudha. Achi keessatti biyyoota hedduu weerartee qabachuudhaan kan beekamtu. Mootonni dubartii kunilleen yookaan akkoowwan kunilleen waan akka kallacha fakkaatu kana ni qabu jechuudha. Waan kallacha fakkaatu kana ni qabu. Hunda irratti argitu. Waan kallacha fakkaatu xiqqoo wanniin isaa garagara haa jiraatu malee wanni kallacha fakkaatu kun hunda irra jira jechuudha. Therefore isa kana gara duubaa deemtanii yoo laaltanii jettan qaroomni kuush amma laali duubatti before Christ 2500 yoo deetanii jettan waggoota 4500 dura gaafa Afrikaa kana keessa ummanni kuush keessattuu kaaba Suudanii fi naannoo Ijipti kana jiraachuu isaanii hubattan. Amma gaafiin guddoon ummanni kuush kun yeroo achi turetti maal jedhamaa ture? Akkamitti beekamaa ture? Wanni jedhulleen baay'ee barbaachisaadha. Ummanni kuush yeroo naannoo Ijipti jiraatu kana maal jedhamaa ture? Wanni jedhamulleen hedduu barbaachisa. Ummanni kun maaliin of waamaa ture? Warri biraa maaliin? Amma biyya Itoophiyaa jedhamtee waamamtu tana keessatti sababa hedduudhaan cunqursaa fi miidhama garagaraa sabootaa fi sablammoota hedduurra ga'ee jirurraa kan ka'e. Cunqursaa kanarraa kan ka'e yeroo hedduu jecha Itoophiyaa jedhu kana hin jaalannuu ni laganna. Garuu jechi kun yoo laaltanii jiraattan ta'e keessattuu warri amantii kiristaanaa hordofu kitaaba qulqulluu keessa bakka baay'ee jira. So jechi Itoophiyaa jedhu kun yoo jiraatu biyyi Itoophiyaa jedhamtu tun tamii durii kaachee jirti. Durii kaachee ennaa jirtu bifuma kanaan jirti moo bifa kamiin turte? Boca amma qabdu kana qabattee turte moo akkam turte? Namni gariin Afrikaan guutuun Itoophiyaa jedhama ture waan jedhu fa dubbata. Kitaabota hedduu irratti afaan Faranjiitiin maal jedha? The name Ethiopia derived from Greek Ethiopia from two words, Athio, I burn, ops, face. Ethiopia ka jedhu kuni fuula gubate waan jedhu yookaan maal jedhaniini it would mean colored man's land. Biyya ummata fuula gubate ka jedhu free online encyclopedia irra argitan. Haa ta'u malee gama biraatiin immoo kitaaba biraarra maan jedha? The Greeks called all people south of Egypt, particularly the area now known as Nubia, Ethiopia. Naannoo Nubiyaa jedhamu kibba Ijiptii jiru kanaan Itoophiyaa jedhanii yaaman turanii jedha. However, the origin is claimed for the name by many modern writers whom say that the Greeks borrowed the word from Egyptians and as early as 12th dynasty of Egyptians knew the land under the name Kush. So hedduun isaanii maal jedha? Ummanni Greek lafa Egypt gaditti argamu kana maqaa Itoophiyaa jedheen hayaamu malee maqaa kana ummata qara Egyptirraa fudhate because Egyptootatu ummata Nubiyaa yookaan ummata Kuushi kanaanii jecha Itoophiyaa jedhu yaama ture ka jedhu. Akkuma beekamu ummanni Kuush kun saboota akka Oromoo, Sumaalee, Affaar, Sidaamaa, Hadiyyaa, Agaw, Konsoo, Burjii, Gade'oo kan kana fakkaatan aga Beejjaa gaafa warra Eertiraa keessa jiraatu dabalatee jechuudha. Gama tokkoon ummata Suudaan keessa jiraatus ni dabalata.
Gama biraatiin ummanni Greek kun yeroo sanitti jecha Itoophiyaa jedhu kana yoo fayyadamu eenyuuf fayyadame waan jedhu laaluun baay'ee barbaachisaadha. Isa kanaan wal qabatee maaltu jedhama? It should be noted that Hebrew Bible calls Nubia as Kush, while the Greek Bible refers Nubians to Ethiopia. Argitanii amma afaan Hibriiwuni Nubia Kushuma jedhee yaama warri Hibriiw. Warri Greek garuu Kush jechuudhaaf Ethiopia jedhee fayyadama ture jedha. The land of Kush, the son of biblical Ham, is generally considered to be in the vicinity of ancient cities of Meroe, Napata, located in present-day Sudan. So gabaabumatti jecha Ethiopia jedhamu kana warri Greek Kush jechuudhaaf itti fayyadamaa ture jechuudha bara dheeraa. So Bible keessatti amma yeroo hedduu Ethiopia will stretch its hands to God. Ajab fakkenna refer ka godhu Kush stretch its hand to God jechuudha. Warri Greek akkasitti barreessa jechuudha. So warri Hebrew Kush jedha barreessu warri Greek Ethiopia jedha barreessaa ture jechuudha. Kanaaf seenaa durii keessatti wanni waa'ee Ethiopia jedhamee barreeffame. Hedduun isaa refer ka godhu hedduu doonteen akkuma jiruunu refer ka godhu Kush jechuudha gabaabumatti. Akkuma san maqaan Nubia jedhulleen lafa dur ummanni Kush irra qubataa ture kan laga Abbayaa qabatee Suudaan qabatee hanga Egypt deemu kana bakka bu'a. Walumaa galatti Nubiyaan yookaan Itoophiyaan Kush jechuun ni danda'ama. So boodarra garuu dhuma jaarraa 16ffaa fi jaarraa 20ffaa keessa maqaan kun lafa Abisiiniyaa bakka bu'ee biyyi maqaa kanaan beekamu uumamte jechuudha. Yoo yaadattan ta'e biyyi amma Itoophiyaa jedhamtu kun gara jalqabaa maqaan Abisiiniyaa jedhama ture. Haga weerara Xaaliyaanii kan lammaffaatitti jechuudha. Weerara Xaaliyaanii kan qaraallee Abisiiniyaa jedhamaa turte. League of Nations Abisiiniyaadhaan galmooftee garuu waanuma macaafa qulqulluu keessa yookaan wanni argamu waa'ee Itoophiyaa kana waan gaggaariitu jira. Waa'ee Itoophiyaa wanni gaggaarii waan jiruuf jecha maqaan kun namni maqaa kana himatu hin jiru. Kanaaf biyya kana Abisiiniyaa irra gara Itoophiyaa haa jijjiirru jedhamee wanni itti jijjiirame yeroo 1935 booda fakkaata seera qabeessa. Dippiloomaatota hedduu walii barreessaa turanii. Maqaa lamaaniinuu akka beekamuu jalqabde boodarra garuu Abisiiniyaan hafee guutumatti Itoophiyaa akka jedhamtu kan murtaa'e jechuudha. Biyyi amma Itoophiyaa jedhamu kun bal'innaa fi daangaa amma qabu kana kan horate bara 1885 booda eega Minilik sablammoota biraa humnaan weerareen duuba. Achiin duuba garuu naannoon kaaba Itoophiyaa kan Eertiraa, Tigree, Gondarii fi amma Amaara Shawaa qabatee jiru Abisiiniyaa jedhamee waamamaa ture. Bara 1940 dura biyyi Itoophiyaa jedhamtu hin jirtu turte jechuun because League of Nations iyyuu Abisiiniyaadhaan galmaa'ee ture jechuudha. Lafti kun Itoophiyaa jedhamee kan waamame erga weerara Xaaliyaanii booda bara 1940tti guutuma guututti Itoophiyaa maqaa jedhuun akka beekamtu. Maqaan duraarraa Abisiiniyaarraa jijjiiramee akka godhame jechuudha. Gara Itoophiyaa akka jijjiiramu taasifame. So gabaabumatti seenaa akka walii hin falmine ka ta'uu qabu wanni hedduun Kush Itoophiyaa jedhamaa waan barreeffamaa tureef Itoophiyaa durii Itoophiyaa wanni duraan jedhamaa ture kun refer ka godhu Kush ta'uu akkasumaan akka hubannu barbaachisaadha. Because Greekonni faa maal Itoophiyaa jedhaa barreessu Kush jechuuf jechuudha. Sabni Kush kuni bara durii waggoota 2950 Christ dura jechuudha. Like 3000 jechuudha. Haga 2500 naannoo Egypt jedhamurra jiraataa ture. Achiin duuba 2500 duuba gara Nubiyaatti gadi godaane.
achumaan Mero'ee ijaaree ture magaala Mero'ee lolaan irra barbadoofnaan gara Afrikaa gara gaafa Afrikaa kanatti irii gadi dhufe jechuudha. Uummanni kun gadi babal'ate, irii gadi babal'ate jechuudha. Kanaaf keessattuu egaa Aksumaayiti cimteen duuba Aksumaayiti ijaarame Aksumaayiti akkamitti akka ijaarame tuquu fi Aksumaayiti ijaaramuu dura uummanni muraasni gara Arabiyaa irraa gadi dhufuu isaa beekamuun barbaachisaa. Uummanni Arabiyaa irraa gara kaaba Afrikaa gara gaafa Afrikaa gadi dhufe kun Habashaayitii fi barreessitoonni gariin Habashaayitii fi Hamaasan jedhu barreessitoonni gariin whatever ummata Habashaayit jedhamu kun yeroo san lakkoofsa guddaadhaan hin ta'u lakkoofsuma xiqqaadhaan dhufee gaafa Afrikaa kanatti qubate garuu ummata naannoo jiru waliin makamee jechuudha. Waliin makamee booda qaroomina mootummaa cimaa ijaarrate jechuudha naannoo Aksumaayit keessattuu dhaloota Kiristoosii duuba jaarraa jaaffaa keessatti cimee bahee jechuudha. Yeroo kanatti impaayera Kuushii wal waraananii uummanni kun impaayera Kuush kan mo'achuu danda'e jechuudha. Kanarraa kan ka'e impaayerri Kuush bittinnaahee ture jechuudha. By the way, gara duubaa deebi'ee ragaa isinii kenna waa'ee uummanni Kuush duraan Itoophiyaa jedhamee yaamamuu turuu isaa irratti. Yoo yaadattan ta'e namoonni gariin hin beektanii namni Muusee jedhamu niitii nama Itoophiyaa fuudhe jedha. Kitaaba qulqulluu irratti. Muuseen Itoophiyaa fuudhee yoo jedhu achi Ijipti irraa ka'ee Itoophiyaa dhufee fuudhee jettanii yoo yaaddan no yeroo sanatti uummanni Kuush Itoophiyaa fuudhe jechuun uummata Kuush irraa fuudhe jechuudha. Uummanni Kuush kun yeroo sanatti naannoo Ijipti san qubata ture. Fara'oononni hedduun gara dhumaa kan turan fara'oonota Kuush turan jechuudha. Uummata naannoo Ijiptitti. Ijipti bulchaa ture jechuudha uummanni kun. So Museeyyuu ka guddifate warra kanaa jechuudha. Boodarra niitiillee warra kanarraa Kuush kanarraa fuudhee jechuudha. Museellee warra fara'ooniitiin guddifate yoo yaadattan ta'e seenaa isaa keessa. So wanno jechoonni duraan turan sun fakkeenyaa fi Itoophiyaan gara waaqaa harka bal'ifatti ka'e sun uummata Kuush jechuudhaaf jedhamee kun abbifa saniin adoo hubatamee baay'ee gaariidha. So haaluma kanaan Google gootanii isin immoo qorachuu hin dandeettanii abbaa qaroomina hangafaa saba Kuush kana keessaa guddaan sabi guddaan saba Oromoo kana. Sabi Oromoo saba seenaan qabne doon ta'in saba qaroomina qabu, saba qaroomina hangafummaa qabu, qaroomina guddaarra ture garuu seenaa ofii san saba dagate seenaa ofii sirriitti hin hubanne cimina fi sirriitti hin hubanne ta'uu isaati kan hubatamu jechuudha. So amma ilmaan isaa seenaa isaa kana qoratanii sirriitti gadi baasu seenaan maal namaa kenna konfidensii ifitti amanamummaa namaa kenna yeroo garii yeroo ati keeti seenaa kan beekne gadheen seenaa hin qabnelleen akka seenaa qabduuf fakkeessite sanumaan namatti dhaadatti. Kanaaf uummati kun ilmaan isaa dhaantana seenaa isaa qorattee sirriitti seenaa isaa gadi baasuu seenaa fi gabbaasuun ifitti amanamummaa dogongora kalee turellee sirreeffatanii cimina uumuuf hin fayyada waan ta'eef sirriitti gara duuba deemanii seenaa fi kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Uummata seenaa qabu, uummata hangafummaa qaroomina qabu, cimina fi kanammaa qabatee seenaa haaraa galmeessuuf gara duraatitti caalaatti cimee wal qabatee tokkoomee wal kabajee wal jaalatee akka dhalootatti dabarfatu dhaamuu barbaannaa. Warri nu hordoftan horaa bulaa ulfaadha wayyoma seenaa qarooma Kuushii yookaan Itoophiyaa kana ammaaf asirratti gabaabsina. Horaa bulaa ulfaadha wayyoma nagayaan nu tura.
adoo hin fixinin dura klippii waa'ee empire kushan irra deebi'ee isinii goolaba. Every year, the world produces some 500 million tons of iron. The history of this metal goes back thousands of years. Several ancient civilizations learned to manufacture iron, including the Hittites, whose empire thrived in what is now Turkey in around 1600 to 1200 BC. Later, the Assyrians used iron weapons during their invasion of Egypt in the 7th century BC. In the 4th century BC, the manufacture and trade of iron led to the rise of another empire, Kush, which became a powerful trading center located near the modern-day border of Egypt and Sudan in northeast Africa. Much of Kush bordered the Sahara, but the city of Meroe, in the southern part of the country, was dotted with trees. The people of Kush used this timber to fire the furnaces they used to produce iron. In addition, Meroe had a rich supply of iron ore, the mineral from which iron is made. Meroe was also located not far from the Red Sea, which gave Kush good access to the major trading centers further south. In addition to iron, the people of Kush traded gold, jewelry, pottery, and ivory. Meroe thrived for nearly 1,000 years. During that time, the Kushites developed an advanced society, adopted some Roman-style architecture, and developed their own written language. The Kush Empire also gave women more political power than did most other ancient empires. In fact, several Kush monarchs were women. But just as iron had an impact on the rise of Kush, it also had an effect on its fall. Meroe's economy began to suffer during the 4th century AD. One reason for the decline may have been the loss of forests in Nubia, where trees were harvested to fuel the iron industry. In about AD 350, the neighboring kingdom of Aksum invaded Kush, and the Kush Empire fell. Today, Kush is largely forgotten, but the metal that helped build the empire is still important in all our lives today.